fixuutu ta'aa jira. Makka keessatti jeneraal Kamaal galchuudhaa simachuudhaa fi wal arguudhaaf isaa jechuudha. Baadiyyaa hundaa kanafin magaalaa biyyoota adda addaa Saudi Arabiyaa irraa walitti qabamanii Oromoon yaa'uudhaan bakka addaraashaa sanitti walitti galanii jeneraal Kamaal liin wal arguudhaaf ijaan laaluudhaaf haasawaa isaa dhaga'uudhaaf qaamaan wal arguu fi shukrii galchachuudhaaf Oromoon bakkayyuu walitti qabamtee achi wal agarte warra poolisa biyya sanii shurxamu maal jaanii yaamaman kanatti yaamuudhaan akka hidhaman taasisanii jiran namoota hedduu ijoollota hedduudhaan nurraa hidhamee jira. Nama hedduudhaatu nurraa hidhamee jira. Oduun jeneraal Kamaal hidhamee jira jettu soba qulqulleeffannee jirra. Jeneraal Kamaal hin hidhamne. Inni qaamaan hin hidhamin malee ijoolleen hidhamuun san akka inni hidhamuudhaati. Ijoolleen hidhamte san ijoolleen walitti qabamtee mana hidhaa seente san hundinuu ta'isaa jecha ulfina isaatiif jaalala isaatiif oromummaa isaatiif isa daawwachuudhaaf dhufte. Namoota kana hundaa'u ustaadota gurguddaa ulamaa'ilee gurguddoo akka Oromoo qabnu akka Islaama qabnu hundaa fi ijoollee babbaekamoo Oromoodhaaf rakkoo yeroo rakkoodhaa sagalee ta'aa turte hundaa'u lafa sanitti hidhanii jiran nama hedduudha. Dubartiin hin hafne, dhiirti hin hafne, nama hedduudhaatu hidhamee jira. Adawwiin nageenya keenya hin barbaanne ijoolleen Saawudii jirtan Makka jirtan isiniif hin kanna. Xiqqoo haa dubbadhu eegas booda hira isiniif hin kanna warra achi jirtan ta'ijaan quba qabdan. Waan deemu jiru kana karaa hedduurraa qulqulleeffannee jirra. Oromoon wal arguudhaaf rakkoo ta'aa jirti biyya alaa tana keessatti. Maadheeleen kasaarte hongoytee fi milkii dhabdee hundinuu ijibbaata Oromoo wal arguudhaa hijaa akka walirraa bahuudhaatti fayyadamuudhaan wal danquun wal kasaarsisuun wal kuffisuudhaa fi balaa garagaraa uumuudhaaf deemu jiranii jechuudha. Akkamiin adawwii tana gubbaa aanuu dandeenya? Akkamiin moo'achuu dandeenya? Yoo ilmi Oromoo lafa fadhe dhaqee ilmaan Oromootiin wal arguu hin dandeenye maali hiikkaan teenya? Adawwuma kanatti nu hongeessuu barbaaddu. Nu akka Oromoon waliin agarree irratti ganamaa galgala dalaytu. Oromoon fidhiisuun maaliif? Abbaa fadhe maan taane? Qaanyiidhaa jechuudha. Xiqqeenya. Namumaatu namuma qophiin sana akka achi deemtu beekuu fi quba qabu. Akka wanti tun hin milkooyne barbaaduutu warra biyya sanii itti yaame. Kan kun gammachiistu hangan qabu. Maaliif na Oromoon ifirratti walirratti nama yaamti? Maaliif qophiin Oromoo takka akka milkooyne godhu irratti namni dalaga? Diinummaadhaa jechuudha. Adawwummaadha. Hello? Hello? Yeah. Walaikum salam. Live irraan jira. Haasawaatiin jira barre siifin kan naahiree haasawuu feetaa. Eessa jirtaati? Maaltu ta'e? Akkasuman naa obsi sagalee akka uummanni dhaga'urraan godha. Hayyeetti oofi. Amma sa'aa kana halkan keessa jechuudha. Hayyee. Sa'aatii tokko akkasii ta'a. Amma yoo ka'eetiin lafa narratti bilbilameetiin ture maar jirma kana jedhanii waltajjii inni taa'ee gartee uummanni Oromoo kun walgaheetiin gammachuu isaa jiran akkasitti ijoollee shanii
akkuma jiru namoota 500 ol akkas ta'an bakka tokkotti shortaatti waamanii ijoollee 5 waan kana dalaganii. Eenyu waan kana dalage? Shanidha ka shanidha. Hayyee. Akkas jummaa gaafa guyyaa 16 magaalaa jiddatti waltajjii ta'anii beeyta. Qophii kana eessatti akka godhamu jiddatti dadhabanii jennaan makkatti akkana jedhanii finishira kana xaxanii gartee kamaal galchuu akkasitti qabanii hin jedhanii beeyte. Kaaniin agartee rasaasa akka nama shiftaa wayii shiftaan hin dhufne agartee akka nama shiftaa wayii dhufee rasaasni tokko namni wallahi dhaabni. Kajjilba dhaahameetu jira laatte rasaasa. Nama Oromoodhaa kasilaa addaraasha san keessa jiru galma san keessa jiru kajjilbasaa rasaasaan dhahamee jira. Kan rasaasaan dhahame agartee ittiin waatu hin baane miskiina kana laa miskiina. Gammachuu isaati isa qooddachuuf. Walaa dubartoota walaa manguddoota aalimman tokko namni keessatti jechuudha. Shira kana nurratti kaxaxamee hin jiru isin akka xiinxalaa agartee ati miti yaada maal jetta yaada kana nu ga'iiti deebisirra eegganna. Tole ayyee uummanni isin dhagayaa jira dhageeffachaa jiraniisi hawaasni rakkoo silaa jiddatti uumamuu haate san achi milkaa'uu dhabnaan makkatti ammaan tana ijoollota qabsiisuudhaan silaa akka fedhii isaaniitiin jeneraal Kamaalis qabsiisuudhaaf ture qophiin tun akka milkooynee fi fashalooytu irratti hojjetanii jiranii nama meeqaan madaawee jira? Ammaa fi nama lamatti madaawee. Nama lamaatu madaawee jira. Maaltu fide qawwee dha'u? Achumatti shaniin dawwaltee tiniin agartee ka algasrii seera qabeessa agartee warriin waraqaa biyya kana ka qabu. Bakka kanatti wanna itti ilaalutu waraqaa biyya kanaa namni qabu agartee achitti kareessee tiniin ka jiru wala qaamaa qabaa hajjaajota guutuu walii qabanii maal godhani hajjaajota. Warra gurguddaa jechuudha. Warra gurguddaa olumaa'anii namni. Hayyee. Aalimman biyya sanii namni waa tokko agartee warra jiinsiya warra waraqaa biyya kana qabu jechuudha. Hajjaajonni keessa jirtu. Addaan osoo maratiin kanatti qaamaa qabaa kanatti maal hin qabne hundaa waluma qabanii kana man hidhaatti guuran jechuudha. Hedduu waan nama gaddisiisaati galatoomii yaada nu kennitee fi inshaallah nutis ijoollee hedduu dubbisaa jirra. Waan maayirra dhaammattu yoo qabaatte. Maayirratti akkas yaadni keetillee baay'ee si jaalanna baay'ee si kabanyas ati hayyuu keenya hedduu si jala deemna nuuf horii nu bulii siin jenna ija namaatirraa nu hafi. Galatoomii aamini alhamdulillahi rabbi wajjin waa dhiisu ulfaadhu ijoollee ta'e hidhamtees rabbi nuuf haa baasu yaadina takkallee gubbuma aanna. Aye inshallah tayyib okay. Inshallah aye. Waan hedduu garaa nama nyaataati. Ilmaan Oromoodhaa wal harkuudhaaf lafa dheeraa bakka adda addaati walitti dhufanii hogguunii fi achi walitti qabaman tana gubbaa irratti qawwee dhawanii ijoolleen akka madooytu taasisuudhaan histii dilana